wanni dubartiin hirmaachifne taate kitii tabba gadi hin ba'u. Haawwan keenya eessa dhaqanii gaafiidha maaliif jennaan jarri kun yoo walii galan mana keessa waan jarri namatti hojjetu rabbiin qofa beeka. Hundi keessa nu beektuuf kolfitanidha. Gaaf tokko gandi tokko ka'ee dabalachuu waan jedhu jalqabe jedhan. Dabala faalixanu jedhe suni jettee dabalachuu jettee wal ijaarte. Wal ijaartee ganda keessatti gudii goote. Ijaarmaya ajaa'ibaa tokko ijaartee nam tokko hin beeku mana keessa biyyi biddarra bula. Yeroo gabba'u naan qaalichi dhufee kunis imaamani maaliidha jireenyaan qaboo adiraa waa'ee kutubaa waa'ee haadha manaa kattabaa maree qaalichaan du'eenoo leedaadha qaalitti ibiddarra na bulchee ta'ee haati manaa kootii inni kun dhufeetti naan waatu jira jedhanii qaalichi kutubaa qopheeffatanii ol ba'anii madaraka irratti ol ba'anii yaa jara keenya jedhan jennaanii mee namni dubartii mana keessa aazaa goote ol ka'aa jedhanii jennaan namni hundi ol ka'e akka jiru ganda sana keessatti waan jarri irratti walii galammo waan ajaa'ibaati ol ka'e manni hundi ol ka'ee jennaan namichi tokko qofittiin taa'e teenyaan biyyi guutuun gara isaatti garagaree kan isaa kun dinqiidha warra dinqii qaba akkamitti biyya guutuu keessaa hafee jedhaniitti siqanii maali akka saaliyaa wayiitii haati manaa kee jenna maali jedhee muka mooyyeetiin duwidana kutteen nanan ka'uu dadhabee achitaa jira maal saaliyaa maalitti kan koo irra caalaadha malee manaa beekuu dhabe malee duwidi koo takka jirutti jiraafan ol ka'uu dadhabee. Egaa bakka kanatti yoo jaran hirmaachisin yoo jarri